kanaan egaa amma gara oduu keenya jalqabaatti deemna. Oduu keenya jalqabaatiin oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin waraanni Tigraay daseetti dhiyaatee jira jedhamee jira. Waraanni kuni waraanni Tigraay egaa haala baay'ee sodaachisaa ta'een amma deemaa jira. Keessattuyyuu dheengadda injifannoo addaa argachuun isaanii olaantummaa guddaa kenneefii jira jedhamee jira. Olaantummaa addaa nuu kennee jira jedhanii jiru. Akka isaan jedhanitti game changeridha jedhaniiti kan isaan yaadanii geemiin jijjiirameera. Ammaan achi biyya kana duraa wanti inni yaadee ture hundumtuyyuu egaa yeroo baay'inaan waraanni cimaan hin geggeeffamne ergaa Tigraay keessaa ba'anii naannoo Waldiyaa qofatti waraanni hamaan geggeeffame. Naannoo Waldiyaa keessa waraanni hamaan erga geggeeffame booda duubatti dhiyeessaa turanii booddee harkisneeti duubaa kunna jedhanii yaadanii inni kutuudha yaadanii kutanii waan hafaa kutamanii waan hafanii fi waraanni suni akka malee isaan miidhee jira. Akka nutti fakkaatutti waraanni gama lamaaniyyuu hamaa ture. Warra Tigraayis akka odeessan otoo hin ta'in baay'ee miidhuun oolle. Isaanis otoo miidhamuu baatanii akka jedhan kana injifannoo guddaa arganna jedhanii garmaamaniiti isaanis yoona dasee qabatanii jiru. Dasee hin qabanne hagammaa'ii garuu daseetti dhiyaatanii jiru. Waraanichi obvious warra yookiin Abiyyi loltuu Abiyyi yookiin humna bilisiginnaa baay'ee miidhee jira. Kan Tigraay caala humna bilisiginnaa akka miidhee ifaa garuu akkasuma ta'ee humna Tigraayis akkasuma baay'ee raasuu hin oolle. Akkasuma ta'ee egaa Gondar keessattis babal'inni jira. Gama biraatiin Walloonis gara Goojjamitti dhiyaachaa jiru. Gara Bahar Daaritti dhiyaachaa jiru. Karaa sana kutuudhaaf tattaafachaa jiru. Amma haala jiru kanaanii waraanni bilisiginnaa duraanii waraana hedduu gara Walqaayititti dabarsanii ture. Walqaayitii fi Humaraadhaa naannoo sanaa waraana guddaa waraana ciccimaa garasitti kan geessanii as deebisanii Gondarii fi Bahar Daar akka ittisuu gochaa jiru naannoo sana qubachiisaa jiru jedhamee jira. Gama biraatiin immoo waraanni Abiyyi keessattuyyuu Special Commando komtuu otoo naafin hanga Haayiluu Goonfaa hanga Wallootti erganii Haayiluu Goonfaa gaashanaadhaa baqatee bahee jira jedhu. Dubbii kana egaa of eeggannoodhaan himnaa. Akka seeratti Haayiluu Goonfaa jechuun Afrikaa Yuuniyeenii eegumsa sana kan hoogganudha. Nama eegumsa sana hoogganuu achitti erguun gara tokko waan fakkaatu miti waan deddeebi'aa dhufee fi malee of eeggannoodhaan isinitti himna. Afaan kunneen namni kun achi jiran jennu. Egaa biyya Abiyyi seerri hin hojjetu. Akka seeratti Haayiluu Goonfaa waraanni san ilaallatu. Waan Afrikaa Yuuniyeenidha sakiriitii sana waan eeguufi kanaafi waraanni san ilaallatu. Lamaffaa dhimma akkasii keessas hin galu. Gamtaa Afrikaa keessa waan jiruuf jechuudha. Isaan ala warri kunis warri kaadiree naannoo sana Walloo jiru. Uummata Walloo kana tasgabbeessaa jiru jedhamaa jira. Akka Alamuu Simeefaa achi jiru jedhamee jira. Dammaqaan Nagaasaa maaliin kuni Walloo akka jiranidha kan nagaamaa jiru. Kanaan egaa uummata Walloo keessattuyyuu Oromoota Walloo sossobanii akka waboo hin deeggarree fi akka tarii abduuttis gaafa dhufe akka isaan hin deeggarre jedhanii sossobaati kan isaan jiranii. Uummanni Walloo baay'ee mufaatii qaba. Hunda caala kan miidhamaa turee fi hunda caala kan itti duulamaa ture uummata kana waan ta'eef uummanni kuni nuti waboon harka lama harka sadii waboo filannaa bilchiginnaarra jedhanii jiru. Bilchiginnaadha yeroo baay'ee kan egaa itti duulchisaa ture kan bilchiginnaadha yeroo baay'ee kan waan badii guddaa kan irraan akka
badii guddaan akka irra ga'u kan gochaa ture. Sana hunda keessa darbanii jarri kun amma kan sana hunda keessa darbaniiti amma sossobuudhaaf deemu yeroo sana kan hin ittisinii yeroo sana yoo inni manarra akkasitti buqqa'u sana kan waan tokko hin godhinii fi amma deebi'anii karaadhaaf deemu. Akkasumatti egaa jarri kun garasii jiru jedhamee jira. Walumaa galatti amma haala jiruuni lamaanuu of cimsaa jiru garuu warri Tigraay caalaa of cimsanii dhufaa jiru akkasumatti of cimsanii gaafa deemanii dhumni isaa egaa waan fagaachaa jiru hin fakkaatu akkasumatti itti fufaa. Gama biraatiin dirooniin tokko dhoofne jedhu diroonii kana diroonii Turkiyaa ta'uu diroonii kan Iraanaa ta'uu wanti beekame hin jiru. Dirooniin Iraanii Itoophiyaa keessa jiraachuu miidiyaa gargaraa ibsaa jiru. Arab News mataa isaatiin ibsee jira. Kuni walumaa galatti rifaatuu guddaa uumee jira. Biyyoota Arabaa birattis influensiin Iraan kunis ija gaariidhaan hin ilaalamne. Lammaffaa Turkiin Itoophiyaadha diroonii gurguruun kunis Araboota biratti ija gaariidhaan hin ilaalamne. Araboonni keessattuu Saudiin Itoophiyaa wajjiniin duddaaf garaa taatee jirti. Gama biraatiin Yuunaayitid Arab Imireetiinis diddaa qabdiiwwan lola qabu. Yeroo Araboonni keessattuu Gulf State jedhaman kun iddoo lamatti qoodamanii Kuwait isaan jidduu dhaabatee kophaatti gaafa haftu Turkii wajjiniin dhaabattee Turkiin ishee fakkeenyaa fi aannanii Saudi Arabiyaadhaa Kuwait galaa ture citeeti achiin booda immediately Kuwait Turkiidha aannan galchuu jalqabdee gargaarsa garagaraas argachuu jalqabdee karaa saniin egaa amma Iraanii fi Turkiin waltiddaa addaan qabanii anatu caalaa malee garuu hunda caala ifatti wal rukutanii hin beekanii gama biraatiin garuu Turkiin fi Gulf Statein indirectly baay'ee wal rukutaa jiru. Indirectly kan isaan wal rukutaa jiranii Liibiyaa keessatti fakkeenyaa fi Turkiin warra fincilaa jiranii yoo deeggartuu eenyuun immoo international community'n kan achi keessa jiru mootummaa sana deeggaraa. Sanaan alas hunda caalaa amma Ameerikaa fi Turkii akkasumas Gulf State warra jedhaman akka Saudii fi biyyoota kaan Turkii wajjiniin kan walitti buusaa jiru. Warra Kurdii Iraaq irratti Azaadii warra jedhaman isaan irratti Turkiin diroonii kanaanii reebicha geggeessaa jirti. Kanaan immoo ISIS'n deebi'ee ka'aa jira. ISIS'n Ameerikaan akka hin kaane gootee barbadeessite suni ka'aa jira. Iddoon sun warri Yaazid warri jedhaman kun isaan waan rukutaa turanii fi isaaniitu isa gadi qabee warra ISIS balleesse san immoo Turkiin balleessuudhaaf tattaafachaa jirti. Kuni baay'ee waan wal qabatudha. Kanaaf tarii yoo dirooniin kun dhugaa ta'ee waan Ameerikaan gargaarsa kenniteen ta'uu danda'a. Teknoolojii Ameerikaan kenniteen malee akkasumatti salphumatti buusuu hin danda'amu. Maaliif raadaariin alaa dirooniin raadaariin alaa lammaffaa salphumatti buusuu salphumatti rukutuu hin danda'anii xinnoo waan taateef laamaa sana keessa salphumatti namaan galuu akka xiyyaraa kanatti laamaa xiyyaraa kanaan rukutuu hin danda'anii. Garuu gaafiin keenya dhugumaa kan jedhu egaa kanarratti of eeggannoo wajjiniin isinitti himnaa karaa kamiiniyyuu wanti qulqulleeffanne hin jiru. International miidiyaanis wanta qulqulleeffatanii dubbatan hin jiru. Kanaafi tarii hin ta'uu danda'a. Afaan guunnee dhugaadha jennee isinitti himnu. Yoo dhugaa ta'e garuu wantichi ofii isaanii otoo hin ta'in teknoolojii anti drone
kan jedhamu jira kan diroonii qofa rukutuudha hojjetamee isa fayyadamaniiti jechuudha. Sana jechuun waraanichi egaa sadarkaa biraarra jira jechuudha. Abiyyi miliyoona meeqas itti baasu kanatti homaa wanni inni argatu hin jiru. Otoo jennu asumatti taankiin keessattuu gaashanaatti booji'ame suni the second generation tank jedhamee jira. Taankii baay'ee cimaa doolaara miliyoona 1.8 kan bitame jedhamee jira. Taankii haaraadha jedhamee jira. Isa sana gataniiti kan isaan bahanii. Isa sana gatanii bahuun isaanii warra Tigraay fi gammachuu guddaa uumee jira. Waan hedduu meeshaa waraanaa hedduu boojinee jirra jedhanii jiru. Egaa kuni dhuguma nutti fakkaata otoo dhugaa ta'uu baatee. Otoo wanti kuni dhugaa ta'uu baatee jechuun warri bilchiginnaa waan kana hin himu ture yookiin immoo lakki jedhu ture. Kanaaf waan baay'een egaa yoo kana laallee jennu waraanichi garuma ammallee akirri gara warra Tigraayitti akka jiru kan mul'isu. Kanuma wajjiniin gara oolmaa Oromiyaa deemna. Oolmaa Oromiyaatti mirgi namaa namni 250 ajjeefamuu dubbatee jira. Egaa mirgi namaa amma mirga namaa ta'a gaafa Oromoo irratti mirga namaa ta'a. Gaafa jechuun gaafa Amaarri du'u mirga namaa ta'a. Gaafa Oromoon du'u immoo hin callisaa. Duraan dursee mirgi namaa kuni yeroo baay'ee warrumatu kan hundeeffatanidha. Xannoo kana durallee fakkaachaa ture. Amma already Daani'el Baqqalaa jedhamu achi waan kaasan fakkaata. Maqaadhaaf hin jira malee akka hojichan hojjannee kan dubbatamaa ture. Karaa dhuma simbirtuu kana dura akka isinitti himnetti dhaabbileen bilchiginnaatu nama ofii galfate. Ittaanas nama ofii galchanii akkasumas namoota garaagaraa nama duraan dhaaba keessa turanii fi dhaaba keessa jiran isaani kan isaan galchanii indipendentii miti. Dhaaba yookiin immoo ofii isaatiif iyyuu akka qaamuma dhaaba sanii ta'ee kan hojjetudha. Kanaaf miseensa dhaabatis deebi'anii amma indipendentiidha jedhanii achi galanii. Kanaaf ammatti propagaandaa hojjechuu irratti jira inni. Takkaayyuu erga jarri kuni dhufanii takkaayyuu yeroo mootummaan balleessaa mootummaa jedhee hin beeku. Mootummaan waan kana balleesse jedhee hin beeku. Amma isa akka mirga namaatti namni dhugaadha yaadu yeroo kanatti qonnaan bulaa akka barbaadanitti waamanii dubartoota jaarsa waggaa 80 waraanatti erguudhaaf mass mobilization kana gaafa isaan waamanii no jechuu qabaa ture. Mirgi namaa no jechuu qabaa ture. Namni waraana kan deemuu qabu fedhii isaa qofaan dirqiidhanii miti. Fedhii isaa qofaan namni biyya koo nan ittisa kan jedhu yeroo hundumaayyuu asitti naabadha. Warri dikteetariin yeroo hundumaa nutu si beekaa jedhu. Nutu si beeka. Biyyi kee weeraramte, biyyi kee maalii taate, biyyi kee cabuudhaaf, biyyi kee baduudhaaf, juuntan biyya bittinneessuudha. Kan jedhu isaani kan jedhu waan kana kan murteessee fidu warra bulchu dikteetariidha. Abbaa irree santu kana jedha. Abbaan irree ofii isaatii kana jedha. Hanga biyyi kee weeraramte biyya kee diiguudhaaf balleessuudhaaf jedhee itti himu ummanni beekadha. Rakkoon dikteetarii ummanni waan homaan beekne inni waan hunda akka beeku godhee of dhiyeessuudha. Inni hunduma beeka. Inni kan jedha hunduu sirriidha. Ummanni immoo homaan beeku duwwaadha, doofadha. Kanaaf inni deemi jennaan ummanni hin deema. Inni dhaabadhu jennaan hin dhaabata. Inni duulatti deemi jennaan du'i jennaan ummanni hin du'a. Hin du'in jennaan hin du'u. Kanatti lubbuu namaarratti kan murteessudha namni akkasii dikteetariin jechuudha. Dikteetariin kan akkasii. Dikteetariin akkasii bakka jirutti mirga ummataa eeguu hin danda'u.
mirgi ummataa kan eegamuu danda'u yoo dhuguma mirgi namaa dhaabbanni mirga namaa duraan dursee qaama biraarraa yorkuun jira. Duraan dursee inni jalqaba hojiin isaa jalqaba mirgi namaa kan jedhamu biyya kamittiyyuu hojiin isaa jalqaba mootummaa ummatarraa dhorkudha. Negative right sanaa namaaf dhaabbatee mirgi namaa hin kabajamne. Mirga namaa mootummaan dhiiteera. Mootummaan yoo balleessu mootummaadhaan dhaabadhu jechuudha. Kani abaa'oon hin balleessine iddoo kanatti qorannees turre nutis abaa'oon yoo balleessee jedhe tarii yookiin abbuutti yookiin qaamni non-state actors gaafa balleessanii jedhanii secondariidha. Isas gabaasuu ni danda'a. Qaamni kuni akkas godhe jedhee gabaasuu ni danda'a. Garuu sadarkaa lammaffaa irratti kana gabaasa. Maaliif mootummaadha hunda caala mirga namaa kan dhiitu keessattuu iyyuu biyya sana keessatti. Ifatti jaartii waraanatti gaafa ergan lakkiin jedhu. Lammaffaa amma kan inni balaaleffachaa jiru egaa miidiyaa garagaraatti ibsanii amma akka Oromoo akka abaa'oon balaaleffatamuuf keessattuu iyyuu gamtaa Awurooppaatti riippoortiin sun dhiyaachuu miidiyaan addunyaa guutuun amma waa'ee Oromoo waa'ee waboo dubbachuu jalqabuun isaanii dhukkubbii mataa ta'ee jira. Kanaaf amma maqaa balleessirra jiru. Wantichi ta'ee otoo hin ta'in. Wanticha yoo loltuun milishaan Amaaraa Goojjam keessaa galanii Goojjam keessaa dhufanii ummata nagaa irratti waboo deeggartu jedhanii tarkaanfii fudhatanii waan inni dubbate hin jiru. Wanta inni jedhe hin jiru tokko kanarratti. Lammaffaa ummata naannoo gaafa hidhachiisanii lakki yeroo inni jedhe hin jiru. Walitti bu'iinsi sabaa uumamuu danda'a. Kana keessatti qaamni tokko hidhatee qaamni tokko yoo hin hidhatin yeroo hundumaayyuu walitti bu'iinsatu jira. Yoo qaamni lamaanis hidhatanii jennaan walitti bu'iinsatu jira. Kana haala ittiin dhoorkani ummatni kana keessatti inni dubbii kana hammeessaa deema malee dubbii xaxamaa kana caalaa hammeessee caalaa karaa keessaan baanetti oofaa jira malee dubbii kanaaf furmaata kennaan jiru. Dubbii kanaaf furmaata kan ta'uu danda'u silaa ummata Oromoos ummata Amaaras qixa mariisisanii isin hin galchu. Waa'een wabooni milishaa naannootiin milishaa Amaaratiin miti kan dhaabatus kan wajjiniin loluu qabus isaan wajjiniin miti. Waboon tarkaanfii kan irratti fudhatu diinni waboo bilchiginnaa warra hidhatee deemudha. Even kaadiree miti. Bilchiginnaa hidhatee deemudha. Warri hidhate suni jaalatanitti galanii isaan irratti tarkaanfii fudhachuun waanuma jiru sana kan isa ilaallatu. Isaanis waboonis akka tarsiimotti kan baasatee jiru isa kanaadha. Kan inni waraana irratti geggeessaa jiru, kan wallaansoo itti wal qabaa jirus isa kanaadha. Kana gochuu otoo qabanuu amma dubbii afarsuudhaaf, dubbii balleessuudhaaf kana hunda miidiyaa addunyaa irratti, miidiyaa gurguddaa irratti kanumatti deemaa ture kan kana godhanii fi maqa balleessidha. Dursanii maqa balleessudha. Kanaaf kuni dhaabachuu qaba. Keessattuu warri naannoo sana jirtanii sana kana dhaabsisuu qabdu. Lammaffaa warri mirga namaa haala kana credibility dhabaa deemu malee fuulduratti isaanis akkuma qaama mootummaa sana itti gaafatamuudhaaf deemu. Caalaa kan itti gaafatamuyyuu isaaniidha. Otoo hojii isaanii hojjechuu qabannu hojii mootummaa hojjechuu fi afaan mootummaa ta'uu. Qaamni independent ofii hin jedhu tokko afaan mootummaa ta'uudhani kan ofii balleessu. Egaa kanuma wajjiniin Jawaaree warra Amaaratu hiisisee kana Dr. Milkeessaa Miidhagaatu dubbatee Dr. Milkeessaa Miidhagaa tibba kanaa in dhiyeessina. Tibba kana miidiyaa irratti isin dhiyeessina. Duraan dursee OMN itti akka dubbatu dhiisnee numatu dhiise maaliif keenya YouTube waan ta'eef waa gara biyyaattis akka darbuu fi broadcastii waan ta'eef OMN walitti sirnufnu OMN dhaabbata guddaadha. Miidiyaan gurguddaan jiru kan keenya ganaa xinnoodha. Kanaaf guddumaan dhufanii gara keenyattis akka dhufanii jenneeti
malee isaanis tolee jedhanii jiru eeyyamamaadha dhimmas keessa beeknaa milkeessaa Dr. Milkeessaa Dhiifama duris kan wajjin baranne yeroo dheeraadhaaf walitti dhufeenya kan qabnudha. Kanaaf isinii affeerraa karaa dhaggeeffattoota simbirtuu miidiyaatiin waadaa isinii galla. Egaa har'a akka dubbatanitti kaleessa akka dubbatanitti kan Jawaar hiisisee warra bilchiginnaa Amaaraatti kuni waan ifa jirudha actually namni baay'een egaa ajaa'ibsiifateera kunis jira jedhanii jiru tarii lakkoofsa sanaadha nama 13tu dhufee jecha tokkooni kana jedhanii jiru. Egaa icciitii baay'eetu jira yeroo gabaabaa keessatti wanta baay'ee waan isinitti himnu qabna. Dhimma amma deemaa jiru kana wajjiniini dhuguma gaafa sanaa duraan dursee duulli egaa asitti wanti hubachuu qabnu waan tokko isinitti hima master plan irraa jalqabee master planiin suni gaafa mormamuu dargaggoonni Oromoo kophaa mormaa turan. Dargaggoonni Oromoo deeggarsa tokkoyyuu hin qaban. Kamii biraayyuu deeggarsa hin qaban. Deeggarsi isaan qabaachaa turan Rabbi qofaadha. Rabbi qofaadha Waaqa qofa qabu ture. Achiin booda onnee horatanii taankii fuuldura rasaasa fuuldura maaltu fuuldura dhaabbatanii gaafa didanii gaafa hundumtuyyuu didee no jechuu jalqabu OPDO keessaa sagaleen muraasni mul'achuu jalqabte sagaleen muraasni kuni diddee namni muraasni namni 3-4 ta'an kuni ifatti asittis dubbachuu barbaadna namni 3-4 kuni tokko Lammaa Magarsaati kan namni biraas akkasuma hin jijjiiru akka Abdullaaziz Ahmed Lammaa Magarsaa Biraanuu Tsaggaayee Taakkalaan illee yeroo sanii miidilii irra ture akkasuma babaay'achaa gaafa dhufanii booddee baay'achaa gaafa dhufanii wanti kun fudhatama argataa dhufu fudhatama gaafa argachaa jiru yeroo kanatti Abiyyi achi hin jiru. Abiyyi iddoo saniyyuu hin jiru. Gaafa tokko dhugaa jiru isinitti himnaa nama saffeerree ammatti illee icciitiidhaan baasnu icciitii waa'ee dubartii wal qabatee Muktaarii fi Abiyyi wajjiniin ture yookiin jidduu isaanii ture gaafa tokko isinitti himnaa dhimma sanarra dhimma akkasii irra turan isaan dhimma siyaasaa otoo hin ta'in dhimma dubartii irra turan. 2015 iirlii gara bara 2016 iirlii yeroo qabsoon sun akkasitti dagaagee akkasitti ibiddi sun boba'aa jiru isaan dhimma biraarra turan. Mariin isaanis maaliinis waldiddaan isaanis. Otoo jennu Muktaarii fi Abiyyi waliin jaalatanii. Sanaan booda jijjiiramni kun gaafa bal'achaa dhufu wayyaanee fuuldura dhaabachuu jalqaban. Gaafa wayyaanee fuuldura dhaabatanii dhimma lafaa kanarratti hin ta'u jedhanii warri muraasni kun duuba dargaggoota kanaan utubamanii achi keessatti diddaan dhalatu sanii Abiyyi duuba taa'ee taphachaa ture. Eenyutu humna qabaa eenyutu humna hin qabu eenyutu maal godhaa eenyutu maal hin godhu duuba taa'ee mari'achaa ture duuba taa'ee taphachiisaa ture achiin booda gaafa sanaa kuni dhiibamee international community'n gurra kennee fi dargaggoota Oromooti gaafa dargaggoonni Oromoo waan hunda gaggaragarchanii jedhanii achiin booda Abiyyi eenyu warri kana keessaa kana geggeessuu jalqabu jedheeti mammari'achuu ture laaluu ture achi duraan abbaa duulaa akka gooftaa isaati abbaa duulaa nafsa baatee isaati jedhama kan OPDO'nis wal barsiise abbaa duulatti kan Oromoodha jedhees Oromootti makee isaa malee namtichi ani Oromoodhaa ofiin jedhee beeku namni kuni booddee akkasitti Abiyyi gara Oromoo erga dhufeen booda 2016 naannoo fulbaanaa keessa gaafa mormii guddaan ka'ee achiin booda rakkinni jiru
keessattuu yeroo sanatti dhumarra nama sadiitti almost nama lamatti galee jira. Qabsoon suni qabsoon warra abbuutti yookiin wayyaanee deeggaranii fi wayyarraa ummata deeggaran jedhamee adda bahee jira. Iddoo sanitti warri adda bahee calalamee jedhu Muktaarii fi Asteer gara tokkotti dhaabbatanii isaan wajjiniin akka Dirribaa Kumaa fa'aa namoonni muraasni yoo calalamanii kophaatti hafanii warri kun garagaree Lammaa wajjiniin dhaabatee Lammaa Warqinaan warra fuuldura jiranidha. Abiyyi iddoo sana jiru yeroo sanitti. Achiin boodadha kan isaanii Lammaan filamu jedhamee Lammaan filatamu. Yeroo sanitti Muktaar Rizaayin gaafa ta'u humnaan dirqisiisaniiti Rizaayin kan goosisan. Dirqisiisaniiti. Icciitii kana gaafa tokko nama tokko nama sirriitti beeku nama kana keessa ture gaaf tokko isinii affeerree yeroo isaa isinitti himnu yeroo dhiyootti ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu sirriitti irratti mari'anna dhimma kana irratti. Achiin booda kan waan hunduu ta'e achiin booda kan wanti hundumtuyyuu egaa jijjiiramanii wanti hunduyyuu jijjiiramanii achiin booda Lammaan erga aangootti dhufeen booda akka kudeetaa jechuun ni danda'ama. Achiin booda chaalenjiin jalqabe. Akka dhaabatti iyyuu Adawaawii keessattis chaalenjiin jalqabe. Chaalenjiin gaafa jalqabu isa kana arge Abiyyi. Isa Lammaan chaalenjii godhu argeeti achiin booda kan inni Adawaawii keessattis chaalenjiin jalqabe. Inni isinitti haa mul'atu. Har'a warri qabsoof inni jedhu kuni hundi isaanii gaafa egaa Rabbi yoo jedhe nama sana hin argitu isinitti hima. Warri maastar pilaanii deeggaraa ture guutumaan guutuu Adawaawiin warra koree jiddu galeessituu koree waliigala kan jedhaman 9 qabu 36 qabu 36 keessaa warri maastar pilaanii mormu koree Adawaawii sana keessatti 6 turan Oromoo keessaa jechuudha. OPDO keessaa 9 ture 9 sana keessaa nama 6tu morma maastar pilaanii Adawaawii keessatti. Warri Amaaraa 9 warri Tigraay 9 namni 18 hin deeggaraa ture maastar pilaanii sana. Warri Kibbaa asii achi raafamu isaan keessaa namni 4-5 akkas kan ta'anii booddeerra makamanii jiru. Isaan garuma humni deemetti deema waan ta'eef kan isaanii hin lakkaa'amu jedhan. Then achiin booda maaltu ta'e? Akkasitti otoo jiranuu kan duubaa dhufee dubbii kana jijjiire ammas qeerroodha. Qeerroon qabsoosaa itti fufee international community'n dhiibbaa fidee manageable ta'uu gaafa arganii achiin booda Amaarri Walqaayitiin wal qabatee Gondaritti nuti sin kaanaa. Yeroo baay'ee yeroo sanatti gaazexaarratti waan barreessaa tureef waan Amaaras warra Amaaraa wanta amananis nan beeka. Ijoolleen Oromoo seenaa hojjechaa jiru Amaarri garuu seenaa hojjechaa hin jiru jedhan. Achiin booda Gondaritti waan kun erga jalqabeen booda warri Oromoo fi warri Amaaraa wal qabachuu qabu jedhamee waan tokko walitti dhufamee achiin booda suuta gaafa jedhanii booddee warri Amaaras garagaruu jalqaban. Warri Oromoo akkas erga cimaniin booda wanti kun dhufaatii jira jechuudhanii warri Amaaras kana jalqabanii warri Amaaraa warra Oromoo deeggaruu lammaafaa deeggaruu gaafa eegalanii wayyaaniin kophaatti hafte. Kophaatti hafteetu wayyaaneen Adawaawii keessatti rukutamuu jalqabde. Wayyaaneen Adawaawii keessatti erga rukutamuu jalqabdeen booda wayyaaniin kophaatti hafte already. Kophaatti gaafa haftu booddee deemee Hayilamaariyaam iyyuu dirqisiifamee achiin booda Hayilamaariyaam erga dirqisiifameen booda dirqiidhaan Hayilamaariyaam Rizaayin godhu jedhamee Hayilamaariyaam gaafa Rizaayin godhu namni ta'u dhabame. Namni ta'u gaafa dhabame gaafa hunduratti dhimma kana sirriitti nama guyyaa sana keessa ture isin beekna isinii dhiyeessina. Achiin booda namni suni achiin booda erga wanti kuni ta'een booda dhumarra garamitti deemee dhimmi kun erga kanaan xumurameen booda
erga akkasitti deemeen booda wanti kuni Adawaawii keessatti jijjiiramni dhufeedha. Mee jijjiiramni erga dhufeen booda jijjiiramni sun jalqabarraa jijjiirama kana abbaan Oromoo hin beeku. Jijjiirama kana abbaan Oromoo waan ta'eef sodaa guddaatu ture Amaara biraa. Sodaa guddaa waan tureef yeroo sanitti Oromoo falmuutti, Oromoo diddaa Oromootti deeman. Diddaa Oromootti deemanii diddaan Oromoo sun Oromoo didu bara Oromootu nutti dhufe. Barri kun kan Oromooti. Oromoof hin bullu, Oromoof hin ajajamnu. Abiyyi aangoo isaatiif jecha sana booda Oromoo gurguratee isaanitti gale. Actually durumaayyuu isaanii wajjiniin walitti dhufeenya guddaa qaba. Akkuma ilaalchatti illee yoo locate kunu ijjannoon isaa ijjannoo isaanii sana bira jira. Achiin booda egaa isaan gammachiisuudhaaf waan hunduu ta'e. Isaan gammachiisuudhaaf waan hunduu ta'e. Yeroo Adawaawitti wanti ifatti himnu tokko sadarkaa federaalatti hojjetaa mootummaa keessaa parsantiin 58 Amaara. Kuni sirraa'uu qaba jedhamee ture. Hin sirraa jedhamee ture. Garuu immoo sadarkaa Daarektaraatti biiroolee mootummaa keessa sadarkaa daarektaraatti irra caalan Oromoo ture. Warra kaan caalaa jechuudha. Daatan jira kana wanni qabatamaan. Achiin boodadha Amaarri biirokraasii kan weeraruu jalqabe. Biirokraasii weeraruu jalqabe biirokraasii guutuu gaafa harkatti qabatu Abiyyis harkatti qabachuu jalqabe waan isaan jedhan qofatu ta'a. Waan isaan jedhan qofatu ta'a. Amma biyyattii guutuu kan gaggeessaa jiran kanatti biirokraasii to'atanii think tankii hundeeffatan. Kana wajjiniin egaa wanti karaa mootummaan Abiyyi caalaa diigamaa jira isin hin jennu kunis kanuma wajjiniin. Think tankii kanatu jira. Think tankii kuni nama Ballaxaa jedhamuun hoogganama jedhamee jira. Ballaxaa kana abbaasaa inni raaffanne nutti himanii jiru. Namni Ballaxaa jedhamu kuni Shaggar reediyoo irratti yeroo baay'ee dubbachaa jira. Ji'a tokko moo ji'a lama darbeera jedhan amma erga yaada karaa dippiloomaasii kana dhiyeessuu jalqabe. Egaa namni kun think tankii kan jedhamu kana hoogganaa jedhama. Namni Ballaxaa jedhamu kuni Ballaxaa Mollaa ta'u Ballaxaa Yirguu waan akkasiiti. Namni kuni namni Dr. Abdataa jedhamu tokkos keessa jira jedhanii jiru maqaadhaa fi kan garuu wanticha kana oofu isaani warri amma Abiyyi biratti fudhatama argatanii Abiyyi biratti waan barbaadan akka barbaadanitti kan gochaa jiran daawwachiisaa jiran think tank jedhamanii isaan kanaa jedhanii jiru. Isaani kana durasii embaasiin keessattuyyuu karaa dippiloomaasii kanaanii kan kufne jedhu amma dippiloomaasii kanaanii dippiloomaatonni baay'een ambaasaddaroonni baay'een Oromoodha. Oromoon immoo dippiloomaasii hin danda'u. Dippiloomaasiin aadaadhuma biyyattii sana keessatti kan Amaarati. Amaara akka Qonjis Sina Giyoorgis maali akka Katamaa Yifruus maqaa kaasu isaanii Katamaa Yifruufaa isaan kanatu Afrikaa Yuuniyeenii ijaaranii even Afrikaa Yuuniyeenii dhaabanii addunyaa irratti biyyattii kana beeksisanii jedhanii jiru. Egaa wallaalummaan isaanii kana Shaggar reediyoo irratti kaasuu jedhanii jiru. Wallaalummaan isaanii Katamaa Yifruu jedhamu Oromoodha. Akka eenyummaatti olaallee jennee Oromoodha. Nama Maccaaf Tuulamaa hundeesse keessaa tokkodha. Nama immoo booddeerra Taaddasa Birruu fa'aa ganee yeroo isaan Haayila Sillaaseen fonqolchina jedhanii booddee Haayila Sillaaseetti himee Taaddasaan fa'aa akka qabaman nama godheedha. Sanaan aangoos argate yeroo sanitti sanaan muudames. Kanaan amma egaa kan embaasii 31 cufuun kan dhufe suni waan biraatiin miti. Waan biraatiin otoo hin ta'in kanarraa ka'eeti. Kanarraa dhufe wanti kuni. Kanaaf amma Jawaaraa hidhamuunis kanumarraa dhufe. Think tankiin kun jira, karaa dhaabatiin jiru, biirokraasii keessa jiru, isaan kanatu Jawaar guutumatti itti ka'an. Jawaar guutumatti kan isaanii diina godhatanii ka'an.
tokko gadi olii jalqabee hanga gadiitti jechuudha. Inni broadcastii hoogganaa ture maal akka jedheen beektu akka Tamaskan Xurunaa mataa isaatiin maal akka jedhe beektu Ageenyoota Shaagar maal akka jedhe beektu kanaaf eessaa akka dhufe ifaa jechuudha. Dhimma haqaa otoo hin ta'in dhimma ajandaa Amaaraa gaggeessuuti. Hanga Jawaar jirutti biyyattii kana nuti bulchuu hin dandeenye jedhamee jechuudha. Egaa walitti bu'iinsi wayyaaneenis sanuma. Wayyaaneenis Abiyyi yeroo tokko yeroo jalqabarraa bajetarraa kutuu isinitti himaa ture. Bajeta gaafarraa kutuu warri baay'een Abiyyi warra wayyaanee irratti waraana labsi jedhanii gaafa san Abiyyi lakkii mi'aafachanaa haa turruu jedhe fulbaanatti kuni haa turruu jedhee hanga Noovemberiitti kan inni geesse. Kanaafi hunda caala Abiyyiin jibbaa obvious innis karaa barbaadaa hunda caala garuu waraana kanatti akka galu kan godhe kan ergatu ergamaa isaaniiti ofii isaaniitiif iyyuu king meekarii kan jedhamu iyyuu achi keessatti Binnaalfa Andu'aalamii kan bilchiginnaa akka barbaade godhu kanaafi haala kanaani kan isaan jiran. Kanaafi dhimmi Jawaaris waan haaraa miti waan nama ajaa'ibus miti nama sirriitti hubatee ilaalee nama xiinxalee ilaalee deebi'ee amma egaa isaan kan itti deemaa jiranii yeroo gabaabaa keessatti fulbaana 30 booda konstitutionicha jijjiiranii achiin booda waan federaalizimii jedhamu kana balleessanii achiin booda akkuma kutaa biyyaa akkas gochuudhaaf kan isaan deemanii dhaadannoon isaanis sanuma. Egaa fuulduratti afaanuma warra achi keessa turee fi muuxannoo kana qaburraa hin dhageessu. Kanumaan oduu ittaanutti deemnaa oduun ittaanu mootummaan Abiy caalaa diigamaa jira. Kunis kanuma kaasne kana wajjin wal qabataa namoonni baay'een keessaa bahaa jiru. Keessattuyyuu warri embaasiin erga cufameen booda ambaasaaddoroonni, dippiloomaatonni, hojjettoonni embaasii hedduun akkasuma biyya garagaraatti hafanii jiru. Egaa keessattuyyuu asumaan kan isinitti himnu embaasii yookiin qoonsilaa Minisootaa jiru keessaa hojjettoota 18 keessaa 3 qofatu galee kan Los Angeles jirus akkasuma gara 24 immoo maal qabaa isa keessaas 21 asitti hafan jedhamee jira. Kanaan egaa diigumsa akkamiirra akka jiranidha kan isinitti argisiisu. Iddoo biraatiis akkasuma keessattuyyuu Chaayinaadhaa fakkeenyaaf ambaasaaddar Uunatuuni asitti hafanii jiru. Kan biraas akkasuma iddoo baay'ee fuulduratti sirriitti isinitti himna. Eenyu akka hafe fuulduratti sirriitti yeroon isaa ga'e isinitti himna. Walumaa galatti garuu wanti baay'ee nama bilchiginnaa keessaa warri biyya keessa jiranis biyya keessaa baqachaa jiru warri biyya alaa jiranis nutti hafu nuti hin deebinu jechaa jiru. Kanaan caalaa diigamaa jira. Iddoo baay'eetti bahee waanuma namoonni already keessaa ba'anii gara kallattii garagaraatti deemaa jiru. Kanaan egaa Abiyyi caalaa jijjigaa bulchiinsi Abiyyi caalaa jijjigaati kan inni deemaa jiru malee wal qabachaa araaramaa hin jiru. Kanumaan bira dabarra kanaa kan ittaanu oduun ittaanu waa'ee biyya nageenya hin jirretti barumsa nageenyaa baratamuuf jedhamee jira. Egaa kana mootummaan bilchiginnaa ofii lola labsaa ofii namni humni ga'e hundi namni umuriin isaa ga'ee fi humna qabu hundi gara waraanatti deemaa jechaa jira. Akkuma bara dargii sanii waraana jechaa jira. Gara biraatiin garuu waraanichi kuni gara biraatti jira. Waraanichi kuni akka maleetti jira. Kanaan egaa waraanni kuni baay'ee hammachaa jira. Isaan garuu har'aa namtichi dura Tigraayitti waraana geggeessaa ture
Dr. Mulu Nagga jedhamu akka ibsetti har'a Yuunivarsiitii jaatti barumsi peace study yookiin peace kan jedhamu kuni hin kennamaa jedhamee jira. Egaa Oromiyaa keessaa Bulee Horaa fi Dambii Doollotu filatame ulaagaan ittiin filataman hin beekamu. Warra Amaaraa keessaas Yuunivarsiitii lama warra Kibbaa keessaas Yuunivarsiitii lama filatameeti. Achitti barumsi nageenyaa kennama jedhamee jira. Ofii nageenya hin jiru ofii barumsa nageenya jira. Biyyattiin ministeera nageenyaa qabdi. Ministeerri nageenyaa immoo Mufriyaat Kamaal lola labsiti. Gama biraatiin lolli biyyatti ummanni amma hin finciliin hin jiru. Ummata Gaambeellaa fudhanne, Beenishaangul fudhanne, Sidaama, Kibbaa, Sumaalee, Affaar, Agaw, Qamaand, Oromoo, Tigraay, ummanni hin finciliin Amaara qofa. Amaarri egaa akkuma yeroo baay'ee irra deddeebinee isinitti himnu ummanni cuucame yeroo hundumaayyuu ummata bilisa baasuu barbaada. Garbummaa jalaa bilisa ba'uu barbaada. Kanaafi qaama bilisa baasaa qaba. Oromo Liberation Front, Somali Liberation Front, whatever Liberation Front. Amara Liberation Front waan jedhamu jiru. Amara yeroo tokkoyyuu bilisa baasuudhaaf hin qabsoof. Amara. Maaliif Amarri bilisa baasuudhaan qabsaayin waan hin hacuucamneef. Akkuma nama kamiyyuu yeroo darbe yeroo muraasa lammaan aangorra turee fi yeroo mootummaa Oromoo itti fakkaatee ture sanitti yaadanii ture. Dhaaba bilisummaa hin dhaabnaa, maaliin dhaabnaa jedhanii. Amaaraa naashinaalizimiin sanumarraa ka'e ekstreemistii ta'e jechuudha. Amma erga waan hundumaayyuu of harkatti deebisanii Abiyyis kan isaanii ta'uu baraniin booda mirkaneeffataniin booda waan isaan jedhan Abiyyi biratti fudhatama argatee wanti isaan jedhan Abiyyi biratti fudhatama argatee anis Abiyyi malee Abiyyis nu malee gaafa jechuu jalqabanii innis yaadni sunis achumaan hafee jechuudha. Kanaafi ammas egaa salphumatti eenyu hacuucaa akka jiru eenyu aangorra akka jiru heejimonii akka qabu eenyu heejimonii akka hin qabne ifatti kan agarsiisudha kuni. Egaa kanaan kan biyyattii keessaa nageenya otoo hin jireenya kan nageenya isaanii baasanii gama biraatiin addi bilisummaa Gaambeellaa hitii fi wabootti makamee jira. Kana gaddas warri kun akka makaman isinitti himnee jirra. Har'a dhaabbanni bilisummaa Gaambeellaa yookiin Gaambeellaa Liberation Front ibsa baasee jira. Ibsa baase kanaanii haga ammaatti walitti dhufeenya waboo fi hiitti ture sana ibsa otoo hin baasin hojiin nutti baay'atee ibsa otoo hin baasin hafnee jirra. Amma garuu wanta kana deeggarraa jedhanii jiru. Inni baay'ee deeggarraa baay'ee appreciate godha waan dinqisiifatamudha. Waan jajjabeeffamuu qabudha. Nutis qaama keessanii nutis Gaambeellaa Abiyyi jala bilisa baasuudhaa fi waan nurraa eegamu hin goonaa. Yoo akkas goone qofaadha biyyattii sana tajaajiluu kan dandeenyu, biyyattii sana diigumsarraa badiirraa kan baraaruu dandeenyu yoo akkas goone qofaa jedhanii jiru. Egaa kanumaan oduu ittaanutti ceenaa. Oduun ittaanu ifama. Oduun ittaanu Tamasgen Xiruunee shororkeessaa yaada isaanii wajjiniin awwaalla jedhee jira. Egaa kana namoonni baay'een amma waan akkasii kuni jecha akkasii kuni yaaddoo isaanitti uumee jira. Kana duras wanta kana irra deddeebi'ameeti kan dubbatamaa ture. Irra deddeebi'amee har'as United Nations keessatti kan ka'e kana inflammatorii kan jedhamu jechoota keessattuyyuu jechoota jedhamuu hin qabnedha. Baay'een isaanii kun waan inni jedhee isiniin dubbisaa. Asirraa አሸባሪዎች ከናስተሳሰባቸው ቀብረን ኢትዮጵያን እናስቀጥላለንedha. Egaa nama ajjeesuun jira. Yaada isaanii immoo ajjeesuun waan biraati. Kaaldafarrasaa ayixaraam kaalxarraam ayixaxxaam.
Kana jechuuni egaa guutumatti itti duulla jechuudha. Kaaldafarrasa jechuun hunduma jeeqnaa, hunduma waliin dhoofnaa, hunduma booressinaa jechuudha. Nama nagaa qofa akkas goonu malee jechaa jira. Kana jechuuni nama baay'ee siviiliyaanii Oromoo keessattiyyuu baay'ee miidhuudhaaf deemaa jiruuf fakkaata. Karoorri Amma Tamasganii keessattiyyuu namni basaastudha yookiin immoo basaastotaan hooggana ofiin jedhu tokko waan akkasii gaafa inni jedhu afaan isaatirraa waan akkasii kun gaafa ba'u kanaaf ummata nagaa kaaldafarrasaa ixarame jechuun ummata nagaa kana booressuuf hin deemaa jechuudha. Kana jechuun nama baay'ee ajjeesudha akka deemanidha. Kana inni jedhu ጁንታው ከማዕከላዊ ፖለቲካ ራሱን ሲያገል የተማመነበት ጉዳይ የፌዴራሊስት ኃይሎች በሚል ተደራጅተው የማዕከላዊ ለውጥ ፓርቲና መንግስት መገዳደር ነበር አልቻለም ሄዳ እኒ ዱራ ፌዴራሊስት የሬ ገጀረኒ ከነዱራ ሶሮሞኒ ፌዴራሊስት የሬ ፌዴራሊዝም ይላኒ ፌዴራሊዝምን ኩን ይትፉፉ ቀበጀረኒ ከነጎረን ኦሮሞታ ቱሬ ለማፋ መስከረም 30 በኋላ ህጋዊ መንግስት የለም ጀሬ ነጀላ ጀላፋ ሸላኤዳ ከነጅ ገንጅቻ ቱረኒ ጆዋርፋ አናማ ባየዳ ዮ fulbaana soddomaan booda mootummaan hin jiru jennaan warri Shaabiyaas haa ta'u warri Amaaraa Abiyyi amansiisanii Jawaar akka hidhamu godhanii inni sadaffaanii ጡረተኛና ዘራፊ ፖለቲከኞች የጦር መሪዎች የደህንነት ሹሞችን የሰበሰበው ጁንታ ሶስተኛ የነጥቡን በሰሜን እዝ ላይ ጀራ እሺ የሮ ሁንዶ ከኒሳን ካሰኒዳ ሰሜን እዝ ከኋላ ማሌ ረኒ ዱበር ሩኩተኒ ፉንዱራ ሩኩተኒ ቢታ ሩኩተኒ ምርጋን ማሌ ጀሩ የሮንዳ ከኢሼዱ ማሂማቱ አሁን ደግሞ የአማራና የአፍራ ክልሎችን በመውረር ጀዳ ጨፈጨፈዳ ኤጋ ከአማ አፋሪ ፊ አማረቴሲ ገሌ ሚዳ ጉዳ ጌሰሱን ኢሳ ረኮ ጉዳ ኬሰ ሰገልቼ ጀራ አማ ሩብ ክፍለ ዘመን የተመራበት የፈጸማቸው ጥፋቶች የተደበቁ ነበር ወልማ ገለታማ ከነምጭ ኩን ጀቻ ጀሩ አይዲዮሎጂን ጀቻ ጀሩ ኩን ፌዴራሊዝም ይዳ እኒ አስተሳሰባቸውን እንቀብራለን ከንጀሩ ናማ ኢነጂስ ናምኒ the most powerful thing wanti baay'ee cimaan wanti baduu hin dandeenye yaadni hin badu fakkeenyaaf falaasama durii keessaa yoo ilaaltanii Aristooteel waggaa 3,000 dura du'e yaadni isaa ammallee jira. Pileetoon waggaa 3,000 dura du'e ammallee jira. Namoonni gurguddoo namoonni addunyaa irratti beekaman hedduu ofii isaanii du'anii jiru garuu yaadni isaanii hagamaa jira. Wanti baduu hin dandeenye yaada. Namichi kun kan inni jedhu yaadni kun yaada federaalizimiiti. Yaadni federalizimii kun hindu'aa hin awwaalamaadha. Yaada federalizimii kana awwaalle maaliif federalizimii keessattiyyuu sabummaa irratti hundaa'e kuni biyya keessatti jeequmsa fidee biyya keessatti walitti bu'iinsa fidee biyya keessatti qoqqoodiinsa fidee hunduu qoqqoodameeti naannoo koo jedhee akka Amaarri jedhutti kaa'ee kanaafiyyuu kana balleessineeti tokkummaa biyyattii cimsinaa gara unitarii siistamii sanitti deebisna gara tokkummaa durii sanitti gara bara Haile Sillaasee bara Dargii sanitti deebisna sanaadha kan isaan jedhan kana kan inni faarsu egaa kanaafi akka jedhamutti namtichi kuni warra basaastota yookiin killing squad warra nama ajjeesan kana biyya keessatti qofa otoo hin ta'in biyya alaatti erguu qaba danda'a kanaafi uummanni keenya biyya alaa jirtan keessattiyyuu biyya ollaa jirtan Suudaanii, Jibuutii, Keeniyaa akkasumas Yuugaandaa biyyoota garaagaraa kan jirtanii of eeggachuu qabdu hanga Misrii dhufuu danda'u tarii biyyoota biraa keessattis waan tokko wanti yaadan jiraachuu mala garuu uummanni keenya of eeggannoo godhuu qaba kanumaan egaa gara oolmaa addunyaatti deemna oolmaa addunyaatiin mootummaan
waa gamtoomanii waa'ee Itoophiyaa mari'atee jira. Har'a waa'ee Itoophiyaa gadi fageenya mari'atanii mariin kuni bakka lamatti qoodamee gaggeeffame. Inni duraa ooppenii gaggeeffame. Inni duraa ooppenii kan gaggeeffame irratti karaa YouTube'tiin namni hordofaa ture. Miidiyaan utuu hin ta'in YouTube'dhaan kan inni darbaa ture. Dhaabbileen garaagaraas haa ta'u miidiyaan garaagaraas YouTube irraa kan argachaa turani. Kanaan egaa marii gaggeessanii jiru. Marii kana keessatti biyyoonni dhimma kana waamanii biyyoota Estooniyaa, Ireland, France, Britain, USA isaan kanaadha kan akka walga'iin kun taa'amu kan godhani. Isaan hundumtuyyuu afaan tokkoon balaaleffatanii jiru. Afaan tokkoon balaaleffatanii amma hatattamaanii waliigalteen godhamu qaba, mariin godhamu qaba, waraanni dhaabachuu qaba jedhanii jiru. Walumaa galatti egaa naannoo biyyoota 2 moo 13tu dubbatee hundumtuyyuu kan isaan jedhan hundumtuyyuu afaan tokkoon kan isaan jedhanii waraanichi dhaabbachuu qaba. Waraanichi karaa kamiiniyyuu itti fufuun qabu. Waraanni kuni without any precondition dhaabachuu qaba jedhanii gaafatanii jiru. Isaan lama hundumtuu jechuudha. Chaayinaa dabalatee, Raashaa dabalatee. Mootummaa kan Koobaatti mootummaa Itoophiyaa dinqisiifate. Mootummaan Itoophiyaa waan sirrii hojjechaa jira. Mootummaa Itoophiyaatti hin bu'inaa kan jedhe hin jiru. Bilxiginnaan amma lafaa kaatee u'uu jettee gammaddee gangalattu. Raashaa fi Chaayinaanii na deeggaranii jiru. Indiinis na wajjin dhaabatteerti. Keeniyaanis wajjin dhaabattee jirti jedhaniiti kan isaan sirban. Kuni garaa ittiin burjaadessanidha. Waan jedhamu sana dhugaan hin dhageenye yoo ta'e jedhan. Dhugaadhaan wanti isinitti himnu garuu uummata keenya dhugaa dubbannaa. Wanti jedhame achirratti kan biltsiginnaa deeggaruu miti. Kan biltsiginnaa caalaa mormuudha. Chaayinaanis Raashaanis wanti kaasan jechuudha. Duraan dursee mootummaanii warri kun akka dubbatan Antooniyoo Guuterees dabalatee akka dubbatetti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa akka hin geenye godhaa jira. Gufuu ta'aa jira. Gufuu waan ta'eef gufuun kun ka'uu qaba. Gargaarsi gufuu tokko malee uummata Tigraay gahuu qaba jedhanii dubbatan. Raashaanis Chaayinaanis. Wanti adda godhu wanti Raashaa fi Chaayinaa adda godhee addatti dubbatan keessattuu Raashaanii Ameerikaanii yookiin Ameerikaa maqaan dhoofne ifatti garuu Ameerikaa jechuudha fi ifaadha. Mirga namaa jedhanii biyya namaa keessa galuun sirrii miti yookiin immoo qoqqobbii kaa'uun sirrii miti jedhaniiti kan isaan dubbatan. Warri Chaayinaas dhimmi Itoophiyaan ofii ishiitii xumurachuu dandeessi. Kanaaf warri biyya alaa keessa galuu hin qabanii jedhan. Kuni yeroo hundumaa amma otoo hin ta'in ejjennoo Raashaa fi Ameerikaatti. Inni kun yoomiyyuu Raashaa fi Ameerikaan kana hin kaasu. Maaliif waa'ee mirga namaa jedhan kana irratti waan waliigalteen hin jirre. Mirgi namaa mataasaa maali kan jedhu. Mirgi namaa Raashaa, Ameerikaa fi warri kun akka yaadanitti Raashaa fi Chaayinaan ifama akka yaadanitti dura mirgi hawaasaa jiraachuu qaba. Mirga hawaasaa sanarraa mirgi dhuunfaa dhufaatu. Warri dhiyaammoo mirga dhuunfati. Isa Abiyyi jedhu sanaadha. Liberaalizimii fi warra sooshaalizimii isaan kana garaagarummaan isaanii. Kanaafi kana jedhanii jiru. Kana jechuun garuu mootummaa Itoophiyaa deeggaruu miti. Sanarraan Keeniyaan ifatti Afrikaa bakka buutee dubbatteerti. Dubbii kan xumurus yaadni kuni Afrikaanonni ofii isaatii haa xumuraman. Itoophiyaanis ofii ishiitii haa xumurtu jedhanii yaada Keeniyaa dhiyeessanii jiru. Yaadni Keeniyaa hunda caala ulfaatadha. Hunda caala. Keeniyaan gaafatteerti. Keeniyaan Afrikaan gamtaan Afrikaa amma Olusegun Obasanjoo akka araarsuu fi bakka buufateera. Olusegun Obasanjoo dhiyootti gara Finfinnee deemee Abiyyi mari'atee Abiyyi immoo Maqalee deemee Dabratsiyoon mari'atee achiin booda mariin kun geggeeffama. Tarii biyya ollaatti jechuudha. Kanaaf
Abiyyi kana dura kadhatanii maal godhaniiti kadhatanii dadhabanii kufaatii hin jirre keessa ga'ee amma immoo gamtaan Afrikaa lafaa ka'ee duraan nama 3 ture iyyuu amma nama tokko muudanii Olusegun Obasanjo muudamee Olusegun Obasanjo amma egaa gaafii jalqabee jira jedhamee jira gara tokkoon oduu hin mirkaneeffatan tokko gamtaan Afrikaa waamicha dhiyeessee jira. Waamicha sanaaf immoo Debretsion Dr. Debretsion deebii kennee jira. Tole jedhee jira. Hin araaramna jedhee jira jedhanii jiru. Gama biraatiin Keeniyaan kan gaafatte sirriidha. Keeniyaan kan gaafatte otoo abbootiin shororkeessaadha jedhamee paarlaamaadhaan itti murtaa'eera. Wanta paarlaamaadhaan itti murtaa'e sana wanta paarlaama murtaa'e sana deebisanii dhiisii yookiin wajjin mari'ate jechuun hin danda'amu. Kanaaf liist kan godhan san diiliist godhe jedhanii jiru. Diiliist godha achi keessaa liistii shororkeessummaa sana keessaa baasatoo achiin booda marii eegalaa jedhanii. Kanaaf dirqamni Abiyyitti kennameera. Taayyee Anqasa Sillaasee jedhamu kunoote asirratti eenyu godhee jira. Taayyee Anqasa Sillaasee jedhamu hin mormine kana. Hin baasnus hin jedhu. Wanti inni odeessaa ture wanta biraati. Waggaa 27 waggaa 30 maali godhani achitti Keeniyaan wanti dubbatte waggaa 30 darban kanatti biyyattiin guddina adda argisiiste. Seenaa keessattis biyyattiin kuni biyyoonni Afrikaa irraa baratan malee bara Abiyyi kana kan isheen eegee taatee duubatti haftee hundumti itti taphatuu fi hundumti itti kolfu taate malee biyyattiin suni biyya kabajamtuudha. Biyyoonni Afrikaa hundirraa baratanidha. Kanaaf bara dhiyoo keessattis bara wayyaanii yeroo guddina karaa diinagdee guddina guddaa argisiistee jirti jettee gaafa kaastu Keeniyaan Taayyeen immoo isa mormeeti. Bara wayyaanii jimoonii qabu isaantu balleesse. Ilaala yaadni kun yaada Tamasken Xoronaa fi yaadni Taayyee Anqasa Sillaasee tokkodha. Innis waggaa 30 darbee kasirratti nutti awwaalanii maalii godhanii nu qoodanii Taayyeenis mootummaa gamtoomanii irratti kanuma jedha. Abiyyis deebi'ee kanuma jedha. Yaadni kun iddoo tokko dhufa iddoo tokko burqaa jechuudha. Hundumti akka paarootii suma diddeebi'aniiti kan isaan jedhanii jechuudha. Kuni maal nutti agarsiisa? Ammallee mootummaan Itoophiyaa dubbii kana jaarsummaan fixachuu fi qophii akka hin taanedha. Ammallee yoo dhugaa ta'e Debretsion tole jedhee kubbaan kan jirtu ammallee dirree Abiyyirraa jechuudha. Kanaaf Abiyyi caalaa salphachaa deemuudha malee argachaa hin deemu. Mariin har'aas mariin United Nations har'aa kan akeekkachiisa guddaa kenneedha malee kan Abiyyi deeggaree fi biyyattiin achi keessaa an ofittis ta'e mo'attee baatee miti. Hundumtuu afaan tokkoon mootummaan Itoophiyaa balleesseera, gargaarsa dhaabee jira. Sanaan alasii warri lamaanuu waraana dhaabanii araaramuu qabu sana jedhanidha. Araarichi araarataa borutti itti deebina isaa araarri haala jiru kanaan dhuguma araarataa akkamitti araarataa isa kana boru itti deebina. Sanuma wajjiniin egaa wanti kaasnu Abiyyi duula dippiloomaasii haaraa eegalee jira. Kana dura ambaasaaddaroota isaa waamee homtuu nu barbaachisu dippiloomaasiinis nu barbaachisu maaliin jedhu kan jedhe amma akka fakkaatutti maallaqa dhabee baay'ee rakkachaa jira. Kanas boruutti deebina. Keessattuu iyyuu diinagdee irratti dhiibbaa akkamiitu dhufaa jira. Abiyyi dandamachuu danda'a. Araarri kun dirqama kan ta'u maalirraa kan ka'e kan jedhu kana wajjumaan kaasna. Walumaa galatti egaa kana dandamachuudhaaf jedhee gara Kooriyaa deemee qarshii kadhateera. Kooriyaadhaa deemee amma immoo Salvaakir waamee Salvaakirii namoota isaa wajjiniini kaabinee isaa wajjiniini dhufee Finfinnee jira. Finfinneetti egaa wajjiniin mari'anne jedhanii jiru. Sanaan alasii Dammaqa Makonninii dursee
ambaasaadara Chaayinaa wajjin mari'atee jira. Sanaan alasii akka mootummaan gamtoomanii waan murtii tokko hin dabarsine jedhaniiti sodaatanii diinaa muftiis har'a Dammaqa Makonnin wajjiniin ambaasaadaroota Finfinnee keessa jiran keessattuyyuu biyyoota gurguddaa waamee wajjiniin mari'achaa ture. Isaa wajjiniin mari'ateeni araarasii in araaramnaa haala mijeessaa jirraa gargaarsas akka barbaadametti akka ga'u hin goonaa rakkoon hin jiru amma sirreessaa jirraa nu obsaa yeroo gabaabaa keessatti waan hundumaayyuu sirreessinee inni xumurraa jedhee jira. Kana jechuun garaa nyaachuudhaaf wanta gochaa jiranii kaleessa dheengaddaa icciitiidhaan isa bahe keessatti gargaarsi dhaabachuu qabaa gargaarsa irraa dhaabachuu qabaa gargaarsa hin dhaabnaa jechaa jiru. Guyyaa 3 keessa egaa konkolaataanis gara Tigraay hin deemne jedhamee jira. Inni kun akkasitti itti fufee jennaani Ameerikaan gara tokkoon AGOA keessaa baasuudhaaf qophaa'aa kan ishiin jirtu. Kuni hundi cinqii keessa isaan galchee jira. Gara tokkoon of tuulummaan isaan qabee jira. Of tuulummaan maal jennee araaramna juntaa wajjiniin maal jennee araaramna jedhanii of tuulummaan isaan qabee jira. Gara tokkoon rakkoon isaan qabdee jirti. Rakkoo guddaan dinagdeen hin jiru, maallaqni hin jiru, doolaarri hin jiru. Sana wajjiniin wal qabatee egaa wanta wallaalanii amma duula dippiloomaasii akka haaratti eegalanii Israa'eel bilbilaan haasofsiisanii Chaayinaa bilbilaan haasofsiisanii Abiyyi guyyaa tokko Kooriyaatti balali'ee Kooriyaa dhaqee gahee pirezidaantii Kooriyaa miila irratti kufee deebi'ee Salvaa Kiir waamee wajjin mari'achuun kuni waanuma isaan mudde wayii akka jiruu fi hundumatti iyyuu bu'aa akka jiranii warra nu dhaga'u jedhanii yaadanii. Innis jedhee jira nuti amma warra nu dhageenya dhiisnee warra nu dhaga'u jennu isaan irratti xiyyeeffachuu qabna. Isaanitti xiyyeeffannee itti boonyellee isaan nu naanii achi booda isaan biyyoota biraatti nu himuu danda'u jedhaniiti. Egaa kan akkasirra jira in milkaa'aa fi in milkaa'uu hin beeknu. Gama biraatiin Kaabulitti boombiin dhoo'ee namoonni 73 ajjeefamaniiru. Har'a egaa Kaabul airportitti kan kuni ta'e Kaabul jechuun Afgaanistaanii. Afgaanistaan keessaa Ameerikaan baatee jirti. Ameerikaan kan baate waliigaltee kana duraa Tiraamp fi warri Taalibaanii waliigaltee godhanii waliigaltee kanaanii Ameerikaan hanga Oogustii ji'a kana dhumaatti keessaa baate jedhameeti. Achiin booda otoo Ameerikaan hin bahin Taalibaanii magaala guutuu qabatee magaala guddittii Kaabulis qabatee erga Taalibaan magaala guutuu qabateen booda Ameerikaan loltoonni Ameerikaa lammii isaanii akkasumas warra Afgaanistaan kana duraa Ameerikaanota gargaaraa turan achi keessaa baasaa turanii yeroo sana achi keessaa baasanii har'a IS kan jedhamu boombii achitti dhoosuudhaanii namoota warra Afgaanistaan 60 olii lammiilee Ameerikaa 3 olii ajjeesee jira jedhamee jira. Kana self suicide yookiin of wareeguudhaani of wareegdotatu boombii kanaan egaa namoota kana ajjeesanii amma kanarraa kan ka'e Ameerikaan galgala kana Baayiden ISIS Afgaanistaan keessa jirutti tarkaanfiin akka fudhatamu jettee jirti jedhanii jiru. Egaa kanaani Ameerikaan amma xiyyeeffannoon ishee Afgaanistaan ta'uu danda'a. Kuni Itoophiyaadhaa akka barbaaddetti xiyyeeffannoo akka hin kennine